Oduu liigota gurguddaa Awuroopaatti wal qabatan ittaayyoon darbu Premier League England torbee kurnaffaan boru Arsenal dirree isaatiin ala Turf Moor irratti Burnley waliin taphata. Manchester United Nottingham Forest waliin yoo morkatu. Champions League Liverpool taphoota liigichaa 4 erga walitti aansee mo'amee booda gara injifannootti deebuuf dirree isaa irratti Aston Villa simata dabalata qaba. To Martinelli. Three Arsenal players in the boxes. Torbeen kurnaffaan taphoota Premier League England boru yoo eegalu dursaa liigichaa Arsenal dirree isaan ala imalee istaadiyeemii Turf Moor irratti Burnley waliin morkata. Gareen Michael Arteta Arsenal bara kana taphoota liigichaa torbee 9 hamma yoonaa taphateen tapha tokko qofaan Liverpool mo'ame. Taphoota kanaanis goolii 3 qofaatu itti gale. Taphoota afran darbeen walitti aansee injifateera. The Gunners tapha kana gooliin osoo ittiin galin yoo mo'ate seenaa liigichaa keessatti ji'a tokko keessatti taphoota 6 gooliin osoo ittiin galin injifachuun garee jalqabaa ta'a. Kilabiin Arsenal ganna kana jijjiirraa taphattootaaf mallaqa guddaa baasuun waggaa 20 booda waancaa Premier League England ni fudhataaf tilmaama olaanaa argatee jira. Expertiin kubbaa miilaa Adam Williams humna mallaqaa fi galii garee lamaanii wal bira qabnee yoo ilaalle kilaboota pilaanetii garaagaraa keessa jiran natti fakkaatu jedheen. Arsenal bara 2023 irraa kaasee galiin tamsaasaa fi beeksisa garaagaraa irraa argatu qof euro miliyoona 600 fi miliyoona 14 ol ta'a. Kan Burnley garuu galii waliigalaa kilabichaa euro miliyoona 100 fi miliyoona 11 qofa jechuun dubbate. Xiinxalaan Sky Sport Jimmy Carragher Arsenal barana waancaa ni fudhata. Sodaan koo garuu Haalandii jedha. Arsenal tapha kanaaf miidhamaan Gabriel Jesus, Kai Havertz fi Martin Odegaard tajaajila isaanii argatu. Ittisa irratti William Saliba akkasuma sarara gidduu irratti Declan Rice hiriiruun isaa shakkiidha jedhame. Have players up in support. There is a challenge on Salah, but it should be a chance for Darwin Núñez. It's a goal for Darwin Núñez. Champions League Liverpool taphoota 4 walitti aansee mo'amee gara injifannootti deebuuf dirree isaa Anfield Road irratti Aston Villa waliin falmata. Gareen Arne Slot taphoota torbee jalqabaa 5 walitti aansee injifatus taphoota 4 darbe walitti aansee mo'amuun rifaatu keessa jira. Liverpool taphoota 7 darban keessa 6 mo'amuun leenjisaa Arne Slot irratti dhiibban daran hammaachaa jira. Garichi rakkoo kana keessaa ba'uuf cimina xiinsammuu fi cichoominaan morkachuu akka qabu xiinxaltoonni dubbataa jiru. Gareen waliin morkatan Aston Villaan torbee darbe garee cimaa liigichaa Manchester City injifatee dhufuun ammas Liverpooliif yaaddoo biraa dabaleera. Bakka Trent Alexander-Arnold ni bu'aaf kan mallatteessifatan taphataan ittisa mirgaa Liverpool Jeremy Frimpong miidhamuun torbee 6 direerraa fagaata jedhame. Taphataan qaalii liigichaa Alexander Isak ammas guutumaan guututti hin fayyine. Karra eegaan garichaa Alisson Becker akkasuma hin fayyine. All of our thoughts and best wishes go to Cat's family. Because wow. Boruma Ruben Amorim jalatti yeroo duraaf taphoota liigichaa 3 walitti aansee injifachuun kakoomsa gaarra kan jiru Manchester United gara City Ground malee Nottingham Forest waliin taphata. Gameessi kubbaa miilaa John Snows Manchester United taphoota 3 walitti aansee injifateef amanuun sirrii miti jedhee boru waan ta'u shakkii qabaachuus dubbate. Amorim tapha boruu kanaaf Harry Maguire jalqabarraa hiriiruu akka danda'u akeekaniiru. Sandro Martinez ammas miidhamarra jira garuu shaakala dilee hojjechuu eegaleera. Sene Lamens karra eegaa ta'uun itti fufaa jedhame. Gareen Enzo Maresca Chelsea darbii Londonin Tottenham Hotspur waliin taphata. Akka yaadameen imala kan hin jirre Chelsea taphoota 5 darbe keessaa taphoota 3 mo'ameera. Liigichaanis qabxii 14 sadarkaa 9ffaarra jira. Taphoota biroo boru taphatamanii Fulham, Wolves, Crystal Palace, Brentford akkasuma Brighton, Leeds United waliin morkatu. Dilbata Manchester City Itaadirratti Bournemouth simata. Cityn torbee darbe Aston Villaan goolii 1-0 mo'amee gara injifannootti deebuuf morkata. Bournemouth ga'umsa dinqii bara kana mul'isaa jiruun tapha kanaanis Cityf qormaata akka ta'u eegama. Dilbatuma West Ham United Newcastle United waliin taphatu. And will go away having seen one of the greatest goals ever scored here by Omar Mamouche. Premier League England jalqabbii amma jiruun Arsenal shaampiyoonii ta'uuf qabxii 80 qofa isa barbaachisaa jedhan taphataan duraanii Manchester United Gary Neville. Shifarraa Jaamboo xiinxalaa kana isin biraan ga'a. Deep by Rice, it might break for Eza. The star of Palace's side. Premier League England barri dorgommii 2025-26 taphoota torbee kurnaffaarra geeraam shaampiyoonii liigichaa Liverpool teessoo isaa kabachiifachuuf miti taphoota walitti aansee injifachuun itti ulfaateera. Manchester Cityn hirkattummaa goolii galchuu Erling Haalandin deeggaramus walitti fufiinsaan qabxii argachuun Pep Guardiolaaf qormaata ta'eera. As gidduu kilaba London Arsenaliif qaawwi baname jedhu xiinxaltoonni fi ragaa kilaboonni taphoota isaan mul'isaniin kan
xiinxalu ooftas imala hanga torbee saglaffaatti morkattoota bara 2025-26 eenyu ta'u jedhuudhaan baase. Akka xiinxala kanaatti barri kun waan baay'eedhaan kan Arsenaal fakkaata jedham. Kilaboonni Arsenaal waliin waancadhaan morkatu jedhaman ga'umsa eegamu mul'isuu dhabuun gatantaraa jiru. Liverpool taphoota liigichaa 4 walitti aansee mo'ameera. Manchester Cityn taphoota 9 booda Aston Villadhaan harka kennateera. Faallaa kana The Gunners taphoota 12 dorgommii hundumaan osoo hin mo'amin yoo imalu taphoota 8 walitti aansee injifateera. Kana keessaa 6 goolii hin keessummeessine. Erga fulbaana darbeetii Arsenaal irratti goolii 2 qofatu gale. Arsenaal irratti taphataan goolii galche Erling Haaland qofa yoo ta'u hanga ammaatti taphoota 9 goolii 3 qofa Premier League England keessummeesse. Mala kanaan Arsenaal riikoordii bara 2005-2006 Chelsea Jose Mourinhoodhaan durfamaa waggaa guutuu goolii 15 qofa itti galee shaampiyoonii fooyyessuu danda'a. Kanarraa ka'uudhaan bara dorgommii kana Arsenaal carraa waancaa liigichaa waggaa 21 booda fudhachuu bal'aa akka ta'e Optas kan tilmaame. Akka ragaa Optas jedhutti Arsenaal harka 66 shaampiyoonii ni ta'a jedha. Liverpool fi Manchester Cityn Premier League Englandin walitti taphoota 7 mo'amaniiru. Kun walakkaa bara darbee kilaboonni lamaan waggaa guutuu mo'amaniiti. Liverpool bara darbee tapha arfaffaa kan mo'ame erga shaampiyoonii ta'uusaa mirkaneeffatee booda ture. Amma torbee saglaffaa qofaan riikoordii gadi aanaa galmeesseera. Ga'umsi morkattoota Arsenaal akka kanaan yoo itti fufee qabxii 70 qofti gahaadha. Garuu Arsenaal haala eegaleen hanga qabxii 93 galmeessuu danda'a jedha Optas. Tarii qabxii 70 shaampiyoonii yoo ta'e seenaa bara 1996-97 Manchester United qabxii 75 qofaan waancaa fudhateetti aanuun qabxii gadi aanaa galmaa'u ta'a. Taphataan duraanii Manchester United Gary Neville Arsenaal barri kan isaatiin ta'us qabxii 100 yookaan 90 miti yoo baay'ate qabxii 80 waancaa fudhata jedha. Akka yaada Nevilletti Arsenaal kan bara darbeerra waan baay'een hin fooyyofne garuu kilaboonni jajjaboon isaa waliin morkatan inumaayyuu yoo Manchester United ta'e malee humna hin qaban jedha. Tilmaamni Optaa fi kan Gary Neville walitti yoo siqu Arsenaal garaagarummaa qabxii 11 morkattoota isaa Manchester City fi Liverpool caalee baricha xumuraa. Qabxii 80 Arsenaal Liverpool fi Manchester City qabxii 69 itti aanu jedha. Osoo taphoonni 3 hafuus waancaa ni fudhata jechuun Gary Neville tilmaame. Garuu Liverpool ga'umsa isaa fooyyessee Manchester City akka kanaan dura baaka'ee cimee yoo dhufe morkiin Arsenaal hin salphatu jechuun shakkii qabu ibsa Gary Neville. Bara dorgommii kana Arsenaal harka 0.33 qofa goolii keessummeesse. Kubbaa 8 qofatu itti yaalame. Liigichaan kun tokkoffaadha. Kubbaa kallattii sirrii eegdee 2.1 qofa Arsenaal irratti yoo yaalamu taphoota 6 Premier League Englandin gooliin osoo itti hin galin baheera. Filannoo taphattoota Arsenaal taphoota ciccimoo dursee taphachuun kilaboota kanneen caalaa akka eegamu godheera. Ta'us Martin Odegaard erga miidhame kana booda taphataan yoo miidhame Arsenaaliif yaaddoo ta'u Martin Zumamendidha. Lammiin Spain yeroo 269 kubbaa gara walakkaa dirree garee faallatti dabarsuun sadarkaa arfaffaadha. Dhiibbaa cimaa keessatti yeroo 286 kubbaa daddabarsuunis sadarkaa arfaffaa irratti argaman. Declan Rice fi Christian Norgard iddoo kana akkaan taphachuu yoo danda'an inni yoo miidhame Arsenaal seenaa waggaa 21 jijjiiruu danda'a jechuun goolabu. And the header curves in and Zubamendi is having a day of days. Funeeti Jijjiirraa dhaggeeffattoota keenya Liverpool taphoota torban darban keessaa jaamu'amuun leenjisaa Arne Slot irratti dhiibbaan daran hammachaa jira. Xiinxalaan Sky Sport Jimmy Redknapp Liverpool rakkoo kana keessaa ba'uuf cimina xiinsammuu fi cichoomina morkachuun rakkoo keessaa bahanii injifannootti deebi'uutu irraa eegama jedhee jira. Abubakar Abdallah. That's driven in towards Munoz and snapped up by Sarr. And just like that. The Reds Liverpool bara dorgommii kana milkiin dugdatti galtee taphoota 5 dorgommii hundaan walitti aansuudhaan mo'atameera. Champiooniin England Liverpool Premier Leaguein taphoota 4 walitti aansuudhaan kan mo'atame dabalatee dorgommiilee garagaraan taphoota 7 keessaa 6 mo'ame. Waancaa Karabaawootiin Crystal Palacein mo'amuudhaanis dorgommichaan dhalate. Dursaa Premier League England Arsenaalis qabxii 7 caalamee 7ffarra jira. Guyyoota 10 dhufan keessattis taphoonni ciccimoon Aston Villa, Real Madrid fi Manchester City waliin isa eeggata. Arne Slot bara jalqabaa kilaba Merseyside leenjisaniin waancaa Premier League milkeeffatanis barana
kana rakkoo kilabichaatiif furmaata gochuu hin dandeenye. Waancaa Karabaa'oo tapha Crystal Palace injifatamaniin taphattoota dargaggootaa fi haarawaa kanneen kanaan dura hin fayyadamne taphachiisuun kumatamanii tapha darbeerraa taphattoota 10 jijjiiruudhaan taphattoota ciccimoof boqonnaa kennuun dogoggora guddaa ta'uu dubbata. Xiinxalaan Sky Sport Jaamii Rednaap haalli taphattoota isaanii leenjisichiitti filatan sirrii akka hin taane kan himu Jaamii Rednaap rakkoo Liverpool sarara ittisaa jidduu fi fuuldura qofaa miti. Taphoota ciccimootti aansuudhaan isa eeggatan mo'achuudhaaf cimina xiinsammuu fi cichoominaan morkachuun rakkoo kana keessaa bahuun injifannootti deebi'uutu irraa eegama jedha. Arne Sloot gareen isaanii kilaboonni faallaa kubbaa dheeressanii waliif yoo dabarsan to'achuudhaaf rakkachaa turuu dubbatu. Tapha sanbata Brentfordiin 3-2 injifatamaniin Brentford yeroo 64f kubbaa dheeressuun dabarsuun Liverpool irratti dhiibbaa taasisaa ture. Virgil van Dijk fi Ibrahima Konaatiin gara goolii Liverpool keessatti irra deddeebiidhaan argamuun ittisuudhaaf hojiin itti baay'achaa ture. Leensichi gahumsa gad aanaa kilabichaatiif itti gaafatamummaa fudhatanis garicha keessatti madaala taphaa eeguu fi itti fufiinsa qabaachuu dhabutu mul'ata. Liverpool Klopp jalatti kilaba dhiibbaa uumuun taphatu ture. Bara darbe sana itti fufsiisaniiru. Bara nagaruu sun hin jiru. Ryan Gravenberch jedhamuun Liverpool kubbaa qilleensarraa gareen faallaa fayyadamu ittisuurrattis rakkachaa jira. Florian Wirtz fi Curtis Jones gahumsa gaarii irra hin jirani. Ganna darbe mallaqa hedduu baasuudhaan taphattoota sarara fuulduraa ciccimoo bitatus taphattoonni kunneen waan irraa eeggamu kilabichaaf bahuu hin dandeenye. Taphattoonni kilabichaa garee ittisa cimaa qabu bira darbuudhaan goolii galchuuf rakkachaatii jiru. Taphoota torban darbanii jalqaba goolii kan keessummeesse Liverpool duubaa ka'uudhaanis injifachuu hin dandeenye. Optaan tilmaama isaatiin Liverpool shaampiyoonummaa Premier League eegsifachuu hin danda'u tilmaama jedhu ka'a. Arsenaal fi Manchester City aansuudhaan sadaffaan akka xumuru kan ibsu tilmaamni Optaa kilabiin shaampiyoonii ta'u taphoota hedduu walitti aansuudhaan kan mo'amu miti jechuudhaan xiinxala isaa ka'a. Liverpool sanbata dhufu murkii Aston Villa waliin taasisuun erga 1953 taphoota 5 walitti aansuudhaan mo'atamuu dhabuudhaaf murkata. La Liga Spain torbee 11ffaan boru Real Madrid Valencia Atletico Madrid Sevilla waliin morkiin taasisan tapha xiyyeeffannoo argateedha. Dilbata Barcelona Ilche waliin taphata. Abdurrahman Amin. To relinquish possession. Here's Mbappe who's onside. Oh, what a finish from Kylian Mbappe. Liigichaan har'a heetaafiin dirree isaa irratti Jiroonaa simataa. Jiroonaan kilaba sadarkaadhuma 20ffaa irra jiru yoo ta'u taphaarraa kana yoo injifatee sadarkaa 15ffaatti siquu danda'a. Boru dursaa liigichaa Real Madrid Santiago Bernabeutti Valencia waliin taphata. Torbee darbe darbii El Clasicoon Barcelona kan injifate Real Madrid liigichas garaagarummaa qabxii 5 caaluun yoo dursu tapha boruu kana yoo mo'ate ammoo qabxii ittiin dursaa jiru gara 8tti bal'isa. Real Madrid bara kana dorgommii hundaan taphoota taphateen tokko qofa Atletico Madridin mo'amuun hundaa injifatee gahumsa olaanaa irratti argama. Taphoota lamaan darbaniinis kilaboota ciccimoo Awurooppaa Barcelona fi Juventus injifachuun miira gaariin tapha kanaaf qophaa'eera. Valenciaan ammoo taphoota liigichaa 10 taphate keessaa 2 qofa injifachuun qabxii 9 sadarkaa 18ffaa irra taa'uun Real Madrid irraa qormaata isa mudatu eegaa jira. Kilaboonni lamaan dorgommii hundaan taphoota 71 waliin taphatan keessaa Real Madrid 39 injifachuun riikardii gaarii Valencia irratti qaba. Ta'us bara darbe yeroo xumuraatiif Santiago Bernabeutti Valenciaatu goolii 2-1 injifate. Tapha kanaan Dani Carvajal, Anthony Rudiger fi David Alabaan sababa miidhama yeroo dheeraatiif Real Madrid hin tajaajilani. Boruma Atletico Madrid Metropolitanotti Sevilla waliin morkii jabaa taasisaaf eeggama. Kilaboonni lamaanuu bara kana gahumsa wal fakkaataan itti fufuuf warreen rakkataa jiranidha. Atleticoon liigichaan taphoota 10 keessaa 5 Sevilla ammoo 4 qofa injifate. Ta'us Atleticoon taphoota hafan qixaan xumuruun Sevilla caalaa kilaba fooyyee qabudha. Bara darbes liigichaan taphoota dhaqaagalaa Atleticootu injifate. Seenaa isaanii keessattis kana dura yeroo 65 waliin taphatan keessaa Atleticoon 24 Sevillaan 20 injifachuun yeroo 21 osoo waliin injifatin dirreedhaa bahanii. Villarreal Barcelona caalee gara sadarkaa lammaffaatti ol siquuf Rayo Vallecano waliin morkiin taasisuun eeggama. Garaagarummaa Real Madrid waliin qabus yeroo fis ta'u gara qabxii 4tti dhibbisuu danda'a. Real Sociedad Athletic Bilbao waliin boruma taphatu. FC Barcelona won their 4th consecutive game on the road in La Liga Santander. Dilbata Barcelonaan gara injifannootti deebi'uuf Stadio Olimpikitti Elche waliin morkiin taasisuun eeggama. Asaanuu isaa yeroo maraa Real Madridin qabxii 5 caalamee sadarkaa lammaffaa irra kan jiru Barcelonaan garaagarummaan isaan jidduu jiru daran akka hin bal'annee fi kilaboonni isaa gadi jiran akka isa hin caalleef taphicha injifachuuf morkata. Barcelonaan
miidhama taphattootaatiin rakkachaa jiraachuu leenjisaan kilabichaa Hansi Filik dubbataniiru. Sarara jidduu irratti Pedri miidhama maashaatiin yoo dhaban, Ter Stegen miidhama yeroo dheeraa qabu dabalatee goolii eegaan biraa Juan Garciaanis tapha kanaan ala ta'eera. Sarara fuulduraa irratti Robert Lewandowski fi Rafinha, sarara jidduu irratti Gavi fi Dani Olmonis kilabicha hin tajaajilani. Taphattoonnummaan amma garicha tajaajilaa jiranuu harki caalaan warra miidhama irraa deebi'an ta'uun isaanii Hansi Filikiif yaaddoo ta'eera. Kilabichi erga barri dorgommii eegalee taphattoonni 15 jalaa miidhamuun muraasni isaanii fayyanii tajaajilaa jiru. Tapha dilbataa kanaan Marcus Rashford Lamine Yamal waliin sarara fuulduraa kilabichaa ni uwwisaaf eegama. Tapha biraa dilbataatiin Real Betis Mallorca, Alaves Espanyol, Levante Celta Vigo waliin taphatu. Very long there. It's fallen to Marcus Rashford, who pulls it back to Fermin, who makes absolutely no mistake. Juventus Luciano Spalletti leenjisaa kilabichaa gochuun qacare. Kilabiin Serie A Juventus leenjisaa haaraa kilabichaa qacaruu isaa ifoomseera. Lammiin Itilii leenjisaan duraanii garee biyyaalessaa Italy Luciano Spalletti leenjisaa kilabichaa ta'uun walii galtee mallatteessaniiru. Luciano Spalletti erga garee biyyaalessaa Italiin gargar bahanii hojii malee turani. Walii galtee ammaatiin leenjisichi hanga xumura bara dorgommii kanaatti leenjisaa Juventus ta'uun itti fufu. Juventus hirmaannaa Champions League'iif dabarsuu yoo danda'an walii galteen isaanii waggaa tokkoon ni dheerata jedhamee jira. Oduu keenya xumuraatiin Serie A Naappoliin dursummaa liigichaa cimsachuuf Kevin De Bruyne malee Como waliin boru morkata. Dilbata Istaadiyoo Olompikootti Roomaan ga'umsa gaarii isaa itti fufsiisuuf AC Milan waliin ni taphata. Bundesliga Jarman torbee 9 boru dursaa liigichaa Bayern Munich Bayer Leverkusen waliin walitti fida. Abubakar Abdallah. Zombongisa, terrific feat and the finish to match. Taphoota Serie A Itaalii torbee kurnaffaan Naappoliin dursummaa isaa eegsifachuuf boru Como yoo simatu torbaan kana Roomaan ga'umsa gaarii isaatti fufuuf Istaadiyoo Olompikootti AC Milan waliin dilbata morkiin taasisuu xiyyeeffannoo taphoota argatan keessaa. Chaampiyooniin Serie A Itaalii Naappoliin taphoota lamaan darbeen morkataa waancaa Inter Milaanii fi Liichee injifachuun dursummaa liigichaatti deebi'e. Erga muddee darbeetii dirree isaatti taphoota Serie A 16 kan hin mo'atamne gareen Antonio Conte barana dirree isaatti taphoota liigichaa 4 mo'ateera. Bara darbe morkii Como waliin dirree isaatti taasiseen 2-1 mo'ameetii ture. Como seenaa sana akka irra hin deebineef Naappoliin morkii cimaa taasisaaf eegama. Fabregastiin kan leenji'u Comoon barana tapha tokko qofa kan mo'atame dabalatee baatii darbe keessa Juventus mo'achuun ga'umsa gaarii mul'isaa kilaba jirudha. Kevin De Bruyne miidhama isa mudateen yeroo dheeraaf tapharraa akka fagaatu kilabichi beeksisuunis ni yaadatama. Tapha biraatiin barana dhiibbaa keessa kan jiru Juventus roobii darbe Udinese injifachuun taphoota 8 booda gara injifannootti deebi'e. Taphoota lama walitti aansuudhaan mo'achuun sadarkaa isaa fooyyessuuf dirree isaatti Cremonese simata. Kilabiin Tuuriin erga Igor Tudor hojiirraa ari'ee amma leenjisaa Itaalii duraanii Luciano Spalletti waliigaltee hanga waxabajjii 2026tiin muudeera. Spallettiin iddoo shaakalitti argamuun taphattootaa fi miseensota kilabichaa waliin wal arganiiru. Hojii isaanii kana injifannoon jalqabuudhaaf tooftaa taphaa Igor Tudor taphattoota isaa 3 fayyadaman jijjiiruudhaan haala gaariin kilabicha ni qindeessuuf eegamu. Lammiileen Ameerikaa kibbaa lamaan Breemanii fi Joan Kabaalaan ammas miidhamarra jiru. Arkaadiyus Milik yeroo dheeraaf miidhamaan tapharraa fagaateera. Turuumaan tapha Udinese mo'ataniin miidhamaan dirree kan ba'e ta'uu isaatiin taphachuun isaan beekamne. Barana yeroo hedduu carraa jalqabarraa eegalee taphachuu argachaa kan hin jirre Vlahovic Haus dorgommii hundaan goolii 5 kilabichaaf galcheera. Tapha kanaanis Bonazzoli waliin qindaa'uudhaan ga'umsi mul'isuun eegama. Boruma Udineseen Atalantaa waliin taphata. Dilbata Istaadiyoo Olompikootti Roomaan morkii AC Milan waliin taasisu kan eegamudha. Roomaan qabxii 21 Naapoli waliin qixxaachuun sadarkaa lammaffaarratti kilaba argamu yoo ta'u AC Milan qabxii 3 qofa caalamee afuraffaarra jira. Inter Milaanis dilbata dirreen alatti Hellas Verona waliin morkata. Fiorentinaan Lichee, Torinoon Pisa, Parmaan Bologna waliin taphata. Adeyemi's in! Adeyemi scores! Bundesliga Jarman taphoon torbee kana immoo har'a tapha Augsburg Dortmund waliin taphatuun eegalu. Dortmund bara darbee taphoota 2 Augsburg waliin taphateen lamaanuu injifatameera. Taphoota 4 Augsburg waliin taphate keessaas tokko qofa injifate. Tapha kanaaf Aaron Anselmuun miidhamarraa fayyuun ni taphataaf eegama. Sarhoo Guraasiin Bundesligaan goolii galchuudhaaf rakkachaa taphataa jirudha. Har'a rakkoo san furuudhaan injifannoo kilabichaatiif ni gumaachamoo kan jedhu kan eegamu. Jude Bellingham fi Julian Brandtiif carraan ni kennamaaf jedhamee eegama. Boru dursaa liigichaa Bayern Munich Leverkusen waliin Allianzitti morkiin taasisuus kan eegamudha. Kilabiin Baavaariyaan barana osoo hin mo'atamin taphoota liigichaa 8 mo'atee qabxii 24 dursu irratti argama. Dorgommiilee hundaan taphoota 14 barana injifateera. Bayer Leverkusen immoo qabxii 17 sadarkaa 5ffaarratti argama. Bayer Leverkusen immoo qabxii 17 5ffaarra jira. Taphataan Bayern Munich Joshua Kimmich taphoota 14 injifachuun keenya tasa kan ta'e miti bu'aa cimnee hojjechuu keenyaati jedhe. Garee cimaa qabna hundi keenya iyyuu gammadoodha tokkumaas qabna jedhe. Bayern Munich fi Leverkusen boru Bundesligaan yeroo 39f walitti dhufu. Bayern Munich yeroo 52 Leverkusen yeroo 20
2 waliin wal injifataniiru. Boruma Hedenium Frankfurt, Mainz Bremen, RB Leipzig, Stuttgart, St. Pauli, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, Freiburg waliin taphatu. So changes the plenty driven in.